Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed erga waraansi Tigraay keessatti jalqabame as yeroo jalqabaatiif bakka bu'oota uummata naannoo Tigraay wajjiniin jimaata har'aa Finfinnee keessatti marii taasisanii jiru. Walga'ii marii kana irratti bakka bu'oonni 200 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, marii kana ilaalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ergaa karaa miidiyaa hawaasaatiin dabarsaniin bakka bu'oota uummataa wajjiniin marii bu'a qabeessa ta'e taasisuu isaanii ibsanii naannoo Tigraay keessatti nageenyaa fi misooma mirkaneessuudhaaf mootummaan isaanii akka hojjetu ibsaniiru. Maricha irratti namootni hirmaatan keessaa tokko kan ta'an obbo Tsaggaa'u Taaddasee namni jedhamanu marichi haala tasgabbaa'aa ta'een akka taasifame ibsanii namoottan sababa wal waraansaatiin jireenya isaanii irraa buqqa'an akka qe'ee isaaniitti deebi'an daangaan naannoo Tigraay akka bakka wal waraansaan dura turetti deebi'uu qabu irratti mari'atamuu isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti aantuu waldaa barsiisota Tigraay kan ta'an Tigisti Gaarreed mariin muummicha ministeeraatii wajjiniin taasifame afaan Amaaraatii fi afaan Tigraayiin akka ta'e himaniiru. Maricha irratti pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaatii fi ministeerri ittisa biyyaa Abrahaa Balaay hirmaachuu isaanii Maqalee irraa kan gabaase Mulgeetaa Atsbaa maricha gabaasuudhaaf naannoo Tigraay irraa gabaastonni gara Finfinneetti deemanii gara galma marichaatti akka hin seenne taasifamuu isaa. Aanaa Galaanaa ji'oota lamaas keessumaa immoo torbeewwan lamaan darban kan hammaateeraa jedhamuun tajaajilli hawaasaa danqamu jiraattonni aanichaa dubbatanii jiran. Jiraataan Aanaa Galaanaa sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka himamuun feene takka keessumaa tajaajilli fayyaa fi barnootaa magaalaa guddoo aanichaa tooreen ala jiran erga tajaajila dhaabanii bubbulaniiru jedhu. Buufataalee fayyaa 5 qaba ture Aanaan Galaanaa. Buufataalee fayyaa 5 kana keessa buufata fayyaa tokkocha Katoore jedhamu ka wirtuu aanaarra jiru san maleecha buufataaleen baadiyyaarra jiran hundi isaatu tajaajila wanti fayyaa hawaasaa fi kennaan jiran dhaabbateera jecha. Haga dhaabbatee ji'a lama ta'e amma. Manni barumsaa hedduun wanti tajaajilli barsiisuu dhaabbateera amma hin jiru asii wirtuu magaalaarra malee. Uummati buqqa'ee jireenyaan bakka wanti jiru rakkoo keessa jiran mana hin qabanu maalii qabeenyi horii isaan qabanu baadiyyaa hafe. Kanaaf baadiyyaa ammoo akka itti deebi'an hin qabanu wanti qaxanaa diinaati akkamitti deemtanii jedhamaanii ganda boorree irraa buqqaanii akka jiruun gara tooreetti buqqaanii qubatanii jiranii. Maanguddoon kan jiraata Aanaa Galaanaa ta'uu dubbatan kan sababa rakkoo nageenyaa ammas maqaan isaanii akka hiramuun feene takka dhiyeenya kana keessumaa torbee lamaas rakkoo nageenyaa aanichatti mudateera jedhan akkasiin ibsu. Maani wal bu'iinsa gidduutti ta'uu manni kun miidhamuu jiru. Yoo warri diidaa ta'e warri mootummaa kun waliin bu'an gidduun namni miidhama. Horiillee miidhamaa re'een miidhamti rasaasa kana gidduutti loolleen du'anii. Bacaadha. Kaan ammoo baay'ee beelli nama miidhee karaa namni haala sodaa kanaa walitti qabamee karaa nagadatu hin qabu. Beela kanaan haala baay'ee beelaan miidhamiisa jira. Rakkoo nagaa sababa walitti bu'iinsa kanaan keessumaa Aanaa Galaanaa keessatti dhukaasni akka ture hoogganaa waajjira nageenya aanichaa obbo Iyyaasuu Jiyoo mirkaneessanii jiran. Baay'inaan gama warra hidhatee socho'uun namoota akka du'e namoota tarkaanfiin akka fudhatame eeruu uummata biraan jiru jira. Gama keenyaan bombii mataan darbanii namni muraasni harka kana ibiddi bombii gubeen ala midhaate xiqqaa takkaan ala wanni addaa wanni uumamee hin jiru. Obbo Iyyaasuun sababa warri hidhatee socho'u uummatatti makame jedhamee fi daandiin maxxaarri haga ammaa irra geessu kiiloomeetira 5 ta'a jedhanis geejjibawwan konkolaataa qofaa fi cufaa ta'uu himanii jiran. Daangaa Amaaroon hanga meexxarri kiiloomeetirii 5 waa hin caalle gidduu kanatti sochiin shanee wal qabatu jira. Amma immoo warri kun mootummaan sochii isaanii dhaabuu hin dandeenye magaalaa Komolcha jedhamuun jira naannoo kana uummataan baay'inaan jiraata. Qaamni hidhatee socho'u kun jiru yoo makiinaa argeen guba. Sabaaf sablammii sanii yoo dhagge hin ejjeeta. Daangaa keenya keessatti yoo sabaaf sablammiin sun meeshaan konkolaataan namaa gubate maqaa keenyatti bada. Konkolaataan isaanii dhufee akka miidhaarra hin galle walii galtee qabna. Akkaataa kanaan konkolaataan isaanii akka asin dhufne hega karaan kun banamee waliin hojjannu waan jennu isaanis hin beekani waliifis dubbisaa deemaa jira. Daandiin karaa maxxaarrii kun uummata ammaarroof fuula daldalaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Iyyaasuun nageenya amansiisaan bu'ee daandiin kun akka saaqamuu fi qaamoleen nageenyaa hojiitti jiru jedhanii jiran. Rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e cufamuu manneen barnootaa kan jiraattonni dubbatan ilaalchise waajjirri barnootaa Aanaa Galaanaa rakkoo kanaan manni barnootaa cufame hin jiru jechaan deebii kennee jira. Obbo Kabbadee Taaddasee hoogganaa waajjira fayyaa Aanaa Galaanaa garuu rakkoon nageenyaa aanichaa manca'ina dhaabbilee fayyaa fi ka'umsa ta'eera jedhu. Akkaataa barbaadameen imaammata fayyaa lafa qabsiisuuf rakkoo guddaan nuqunnamaa jira. Keessattuu rakkoo kanaa wal qabatee du'aatii haadholiitii fi daa'immaatiif baay'ee saaxilamaa jirani. Akkasumas dhukkubooti daddarboonis babal'achaa jira. Ganda 19 qabnu keessaanii ganda 9 irratti raawwachuu hin dandeenye. Tariitii dhaabbilee keellaa fayyaatii fi buufataalee fayyaa irrallee miidhaan garaagaraa dhaqqabee dhiyeessiin buufataaleefis keellaa keessa jiranus saamamaa jira. Kanaaf hawaasi kenna tajaajila fayyaa argatu keessatti rakkoo hammaataa keessa jira yeroo ammaa kana. Torbee darbe kana keessa gandoota Booree fi Mixxaarii keessattis hidhattoota ABO shanee jechuun ibsaniin meeshaaleen fayyaa akka maayikirooskooppii qorichaa fi kaan saamamuu himanii ji'a tokko dura qaamuma kanaan itti aanaa waajjira fayyaa Aanaa Galaanaa kan turan obbo Gannanee Tasammaa ajjeefamuullee himanii jiran. Buufata 5 qabnu keessaan 4 caccabee jira.
keellaa fayyaa 19 keessaan 11 caccabanii jiran jechuudha. Caccabuu isa qofaa miti keellaan 2 gubatee jira jechuudha. Guutumaan tajaajila kennaa jiru buufata magaalaati. Magaala Tooreeti. Kanaaf anee sodaani buufati lamaan sadarkaa baadiyyaatti jiru sodaa keessa jiru. Yeroo dhiyoo buufati dangoo sun kasaamamee ture yeroo dhiyoo itti deebi'ame torban duraati ka keessa itti deebi'ame. Sunis ammas sodaa guddaa qaba. Akkaataa barbaadameen tajaajila sirrii kennaa jiru. Guyyaan seenamaa galgalan ba'aman jechuudha. Dhibeen koleeraatii fi kaan aanaa galaanaa keessatti amma mul'ataa jiru kan jiran obbo Kabbadeen dhaabbileen namoomaa tumsa akka taasisan nageenya aanichaas bakkatti akka deebi'uuf gaafatanii jiran. Dargaggoonni hiriyummaan isaanii yuunivarsiitii irraa eegale hanga hojii uummatanii waliin dhaabbata dhuunfaa isaanii magaalaa Finfinnee keessatti banatanii hojjechuu irratti gahan jiru. Dargaggoo Caalaa Kaffaalee fi Yohaannis Kabbaba waggootaniin dura mooraa yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Finfinneetti gosa barnootaa injiinaringiitiin digirii jalqabaan eebbifamanii. Haa ta'uutii barattoota ta'anillee abjuu qacaramanii hojjechuu akka hin qabnee fi yeruma sanarraa waliin marii akka eegalan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Caalaa fi Yohaannis hundeessitoota qubee elektirooniksiiti. Caalaa Kaffaalee akkamittiin akka hojii kana eegalan ennaa ibsu. Yuunivarsiitii Finfinnee barnoota keemikaal injiinaringiin biradhe 2020 erga yuunivarsiitii irraa booda gara qacaramuutti hin deemnee CV iddoo tokkotti hin gashin jechuudha. Qallattumaan gara hojii mataa kootii uummachuutti hin deeme. Naannoo kutaa 12 erga xumuree booda gara yuunivarsiitii Hungalufaa yaada jedhuun qaban ture biizinasiitti seenuutu narra jiraata. Qacaramee toonii galii namni argadhuu fi hammi ati namaaf hojjettu waliin madaalu waan ta'eef qacaramuun akka gaarii hin taane yeroo sana kana yaaduu jalqabe. Yuunivarsiitii ergan galee immoo ispeeshaalii naannoo waggaa sadaffaa booddee kompiliitilii qacaramuun akka narra hin jiraanne murteesseen ture. Waahilli Caalaa Yohaannis ennaa gara hojii kanaa dhufan maallaqa homaa tokko akka hin qabnellee eeree jira. Keessumaayyuu nuti maatii qotee bulaarra nu dhufne ummata baadiyyaarra osuma qabaatee qotee bulaan midhaan nyaataa kana qaba malee waan kaashii kan akkasii fuudhee itti jiru. Baay'een keenya lafumarraati kan itti dandeessa. Inni isiiti yeroo biizinesii haaraa tokkotti galaa deemu warrumti biizinesii keessatti muuxannoo qaban iyyuu sodaatu. Garuu amma tarkaanfachaa deemtu amma biizinesii keessatti penetiree gochaa deemtu haguma niitoorkii yookaan haguma nama baraa deemtu wanta ati konfidensiin kee buuldaa ta'eetu dabalaa deemu jira. Sanarraa akka ka'e malee gaafa jalqaba dura fuuldura keenyatti wanti hundi nu galee kiriilli arginetti gala jechuu miti. Dargaggoonni kunneen yeroo sanatti kaapitaala ittiin hojii kana eegalan waan hin qabneef tooftaalee garaagaraa fayyadamuudhaan galii argachuu akka eegalanillee Caalaan ibseera. Maal gochuutti kaane yeroo sana peejii qubee elektirooniksii jedhu kana onlaayinii irratti bannee sooshaal miidiyaa irratti kan namaa beeksisuu jalqabne meeshaalee namaa piroodaaktii nama biraan beeksisna yoo namni nu bilbilee kastamarii argannee toonii jenne nama sanatti geessina namni sun yoo dhaqanii toonii irraa bitan suuqii nama biraa jira suuqii ofii keenyaan qabnu ture. Nama sanarraa yoo bitanii toonii jedhanii bu'aa argate irraa aga tokko ishee nu godhaa jechaadha. Hojii gara waggaa tokko waan akkasii erga akkasitti hojjennee booddee dispilee xiqqoo gara ala kanatti argamaatti jirtu kana birrii xiqqoodhaan kireeffannee jalqabne. Yeroo sana immoo kastamarii ni qabna jechuun nama fakkeenyaaf onlaayinii irratti hin beeksisnaa maal jennaa garuu laaptooppiin kan keenya miti meeshaaleen nuti gurgurru kan keenya miti namoota irraa kireetii fudhanna turre jecha. Akkasuma jecha gara waggaa tokko booda immoo suuqii isa kanatti gallee amma haala gaarii irratti argamna kastamariin keenyas guddatee jira. Dhaabbanni qubee elektirooniksii jedhamu kun turtii waggoota muraasaa keessatti jijjiirama fideeraa kan jedhu hundeessaan dhaabbatichaa Caalaan ofirraa hafanii namoota 8 haga 10 ta'aniif carraa hojii uumuus ibseera. Kaapitaali keenya egzaaktilii aga kana gaheera jennee yoo dubbachuu dandeenya amma sadarkaa gaarii irra jira kan duraarraa dabalee jira. Kana booda gara impoort ekspoortii irratti guddisuudhaaf siyaadaatti jira. Biyya kanatti kan barates ta'e kan hin baranne hojii dhabeeyyiin hedduudha kan jedhan dargaggoonni kunneen harka duwwaas hojiin hojjetamuu danda'a jechuun adeemsa keessa darban irraa dargaggootaaf dhaamaniiru. Sodaa qaba. Nummoo sodaallee qabna. Garuu akka dhaloota qubeetti sodaan irraa baqanna osoo hin taane cabsinee seenuu qabna. Biizinesii kana hojjechuu qabna. Yoo hojjennullee dhoksinee osoo hin taane of taaneet saba kana fakkaannee maqaa saba kanaa qabannee seena jennee dhibanne. Uummanni keenya immoo ammaan kana gara ofiisaatti deebi'eera. Ijoollee keenyadha. Asuma dhufee nurraa bitaa. Nu ilaala jabaadha nu jedha yoo illee bituu baate yaadaan nu deebi'eera. Nama gara kennee erga. Kun dhufama jajjabina guddaadha. Waa baay'eetti carroomne qasiin jedha. Namoota baay'eetti wal barreera. Warroota yaadanis waa baay'eedhaan deeggaritti wal barreera. Caalaan namoota hojii ofii isaanii uummatanii hojjechuudhaaf sodaa qabaniif jechuun muuxannoo isaarraa yaada qoodeera. Namootaaf wanti namni dhaamu jiraate yeroo tokko tokko namni poteenshaalii isaa limiit godhee qacaramee iddooma tokko taa'a. Wanti inni hojjetuu fi galii isaatis waliin madaalu. Akkamitti immoo achi bahee hojii mataa kootii uummadhaa kaapitaala harka koorra hin jiru jedhee yaadda. Kaapitaala toon qabaatiin akkamittiin akka gara hojiitti galuu hin danda'amu. Ispeeshaalii bara kana keessa immoo bara sooshaal miidiyaan kun akka gaariitti nama hundumaayyuu humneesse waan ta'eef akka gaariitti carraa nama uumeera. Saniin hojii mataa ofii uummatanii toonii bahuun hin danda'amu waan ta'eef namoota hojii malee ta'aniifis warra qacaramanii toonii rakkataniifis hin qacaramanii jechuu barbaadeetu hin taane fakti qacaramuunis waama jiru garuu san caalaa hojii gaarii uummatanii toonii hojjechuun hin danda'a. Fakkeenyaaf muuxannoo kooti irraanii yeroo yuunivarsiitii bahee sana akkuma jette konfiraansii akka aga kanaa hin qabuun ture maaltu uumamuu danda'a maal nyaachuu danda'a mana kiraa kamitti kaffaladhaa waan jiru baay'een isaanii yaaddeessu ture. Haa ta'u garuu wanti namni murteesse deemee toonii hojii barbaaduu CV galchuu caalaa
namoota biizinasii keessa jiran dubbisee isaan bira oolee hojii firii sarvisii fa'aa kennuuf jechuun fakkeenyaaf hojii tola ooltummaa fa'aa hojjedhee akkamitti akka isaan hojjetan hojii sana baruu erga sanii immoo akkamittiin hojii mataa kootii uumachuu akka hin danda'anis namoota biizinasii wajjin ooluu gaafa jalqabdee tooni jettee akkamitti akka hojii haaraa uumachuu dandeessu fa'aa waan barattuu fi gara namoota waa hojjetaniititti dhiyaatanii sanarraa barachuutu irra gaarii ta'a jechuudha. Dhaabbanni qubee elektirooniksii kun fuulduratti dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an tumsuun haala mijeessee fi hojii uummatanii akka of danda'aniif irratti hojjechuun karoora isaa akka ta'es dargaggoonni hundeessitoota qubee elektirooniksii kun himanii jiru. Leessa galgala haleellaan irratti raawwate kun bakka aanga'oonnii fi seeratumtoonni mootummaa Somaaliyaa itti bashannanu ta'uudhaan kan beekamudha. Aanga'oonni poolisii mootummaa Somaaliyaa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesii fi ibsa kennaniin humnoota nageenyaa haalicha to'achuu isaanii himanii warreen haleellaa raawwatan hunduu ajjeefamuu isaanii beeksisaniiru. Haalli hoteelichaatii fi naannoo isaa tasgabbaa'uu isaa kan ibsanii aanga'oonni poolisii mootummaa Somaaliyaa rakkina sa'aatii 13 tureen kanaan namoota 3 du'anii 27 immoo madaa'aniiru. Dhimma kanarratti gareen Al-Shabaab ibsa kenneen mujaahidoonni hidhatanii hoteelichaa weeraruudhaan hojjettoota hoteelichaatii fi warreen aanga'oota mootummaa gantuu jedhanii waamanii irratti dhukaasa banuu isaanii beeksisee jira. Bara 2019 haleellaa walfakkaataa hoteela kanarratti raawwatamee fi gareen Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuun isaa ni beekama.